Ana ibsamu. Ana ibsamu. An kabajaamin si dhiiseera. Kabajaadhaafin si dhiiseera. Dhalaadha yoo obboleettii wajjin dhaladha jeetiin kabajaaf si dhiise malee barani. Akka isin feetan akka isin beektan isin hojii deemuu danda'an. Mee waraana kajaajilu godhuuti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya qaqqaalee filannoon ta'ee bakka jirtatti isin bira haa geessu isin jecha amma wanni dhufeef viidiyoo asiyaan gadhiitti akkaan ammaan tan argee sanirraa waan takka takka isin haasa'u dhufe ammaan tanaan agaree viidiyoo gadhiittee turte akkasitti daawwattoota keenya kunoo ijoollee baasuuf hin deemaa ijoollee gaafa wani si goote baasuuf hin deemaa waraanaan qabaa jetteeti allaaqatti jechuudha goota seentu laalladhu akkanaan si godhe itti allaaqatti ani duraan dhalaadha jeetiin dhalaadha akkasii laalu jeetiin yoonni harkaan kan hin tuqu taate anumaatu miidhaa dhageessa jeetiin duraan isiidhaaf rifadhee yoo ta'e eega waraanaan qaba akkasiin godhaa jettee goota seentu laalladhu naan jette goota seentu laalladhu akkanaan si godhu naa agartaa goota seentu laalladhu naan jette hayi an dhalaadha jeetiin kabajee wanna jee dhiise malee eejiga daqiiqa takka naan geessu barate daqiiqa takka naan geessu barate daqiiqa takkaan eega karaa kanaan dhufte waraana kan keetti jaaza godhadhuuti waraana kan keetti jaaza godhadhuuti galgala wallaalla jechuudha arraan tana Hanaa tokko keessa adeemaa fi isii akka keessa adeemaa san waliif laalla jechuudha. Galgala har'a siifin dhufa galgala waraana kan keessa jaazi godhu neeki. Waraanaan qabaa maallaqaan bitadheetiin qabaa maallaqaan wanna godhee ijoollee sanis baasu deema doolaar 400 kafalee akkas naan jaanii mootummaan waraana 400 kafaleetiin baasu deema akkana itti xarraqqee ati haasuutti maali? Xarraqiin maali waraageen? Illi dhalaa jeetiin kabaju jiraaran deeqa takka naan geessoni. Hayi gaafa dhiyoo bara daguudhatti bare maallaqaan bittee fiddeen dhooyite malee ansiitu waan akkasii goota jeesi yaanne dhalaadhaa dhalaa obboleettiin qabaa sana dhaabbadheetiin si jiga dhalaadha jeesi obse malee ani bare gaafa san ati nama akkanaa sin seene nama yaadu nama waa hunda wana ta'u jedhee si honnatee sin shakkine malee eejigaa ani bari yoo karaa feeteesi nama ijiti tante gabbaasuu danda'u beektaa karaa fadhatti itti wana godhee ijiti tante nama baase ijiti tante kan baase garree sagalee ati nama wajjin haasawutti akkana jedheetiin isa karaan wanne manguddootti maddee isa akkana jedheen galchee ija san irraa baha jettee karaa ati kaayyattee waan ati godhaa turte sanii waan ati godhaa turte kanumaati afaaniin waan hanjettu san kan manguddoonis hauma jechaatiin ijiti dandeessan nama si jalaa gabbaase jedhan baase ijiti dandeessan baase wanna godhe akkaan fadhe akkaan si wanna godhuu danda'usus osoo beeytuu xarraqiin dillii ati nama qabattee akkana maallaqaan hin bitee wanna godhattee xarraqiin ati xarra jettuun maali? Deeqa takka naan geessan isin hundinuu walitti qabee deeqa takka naan geessu. Halkan sanis ana arafu jiru lafa na dhooytan malee yoo ana deemu akka toora kiyyamma baane isiniin beekanu. Mee akkas taanaan jammaata kan kee jaaza godhadhuuti jammaata kee jaaza godhadhuuti har'a galgala siif hin dhufaati mee kunoo wanta isin na godhanii ilaalaati goota seentu si laalla jettanii miti waraanan qabuuti ifumaafi waraana ifumaafi bakka waraana hunda sanuu bu'aati mee waraana keessan jaaza godhadhaati galgala na eega galgala siif hin dhufaati galgala na eega. Bakka waraana bakka waa hunda bu'ee anaatu honna ta'a. Mee isinummaan dandeettii akkasii qabaattanii honna taanaan mee anuma tokkichaa kana isinii waraanni kan keetilli suni mee waa takka ana godhuuti galgala siif hin dhufaati har'a mee waan isin na gootan galgalumaan laala. Akkasitti xarraqiin dilli waraanni akkasiin godhaa waraana kiyyaan akkas godhatte hayi mootummaadhaa dhugaa isinumaa
mootummaatu wanta qaba. Waraana qaba. Waraana qabda jechuudha. Hayya hayya hayya. Ana ibsaa moo? Ana ibsaa moo? An kabajaafin si dhiiseera. Kabajaadhaafin si dhiiseera. Dhalaadha jee obboleettii wajjin dhalaadha jeetiin kabajaaf si dhiise malee barani. Akka isin feetan akka isin beetan isin hojii deemuu danda'aran. Mee waraana kee jaaza godhuuti har'a galgala wallaala. Akkasii daawwattoota keenya xiqqoo miira keessaniitiin wantoota jira baay'ee takkaan aaree iddoo sana gareeti iddoo takkaan aaree akkasiiti inshaallah har'a galgala dhaqeetiin mee waraanummaan isaan qopheeffatan ooluun sun mee waan takka akkana godhanii ilaala mee uuma isaan na godhan saniifuu galgala niin dhaqa galgala inshaallah yoo rabbi jee viidiyoo mareetiin isin gadhiisaa yoo waliin naamichaa'e viidiyoo mareetiin isin gadhiisa niin dhaqachi mee uuma isaan na godhan sanii yoo ni gaa isaan na godhaniis isin du'aa inni cinaa dhaabbadhaati akkasitti na gargaaraan isin jaati akkasii daawwattoota keenya mee viidiyoo isin haasofte tana mee waliin haa dhageeffannu. Akka dibeetuttiin si hojii jiraadha jechuudha. Siin jiraachisaas akka dibeetu sanitti manaati amma lafa dur mana galuu dittee lafa dur deemtee gartee waan hin taane waan asii haasee waan karaa biraatti jirattee akka wantaatti jecha kiyya faallaa gootee himtu kana sumaan sirreessuu ta'a. Kaameerumu daawwattoota muka duratti sirreessuu ta'a. Saniifuu akkan gootee sirreessitaa akkan gootee na sirreessitaa yoo jettees akkuma beektu waraana akkan qabu na beeka. Angareen qaba waraanaan qaba. Ammas akkuma gaafa duraa sanii duraanis tola diddee dila isaanii saniin baasuu deema. Akkasitti ammaan tana ijoollee irratti bilbiluu deema. Waa hunda jaazateetiin jira. Shaanta suffadhee tasa warri ollaatii fi Oromoon naafis waliin beektu yoo na agarte maaliif akkattiin fuula hidhadha jechuudha. Kan deemu siniin agarsiisaa daawwadha. Akka fuula hidhadheetiin daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akka nam tokko hin beekne yookaan ichi dhaqee afaan Arabaa malee afaan Oromoo tokko hin dubbadhu akka fuula hidhadheetiin deema. Akkasii kabajamtoota keenya nafaana turaadhaan jajjabeessaa maali ijoolleen baasuu deema ijoollee maallaqa doolaara 400 fidii kottu baasinaan jaani doolaara 400 jechuun maallaqa Itoophiyaatti toora 48 yookaan 40 way akkana maallaqa geesseetiin ammaan tana mudiirri ijoollee gaafsan hidhee mudiirri qismii sanii jechuudha mana murtii sanii maallaqa doolaara 400 fidii ijoollee siif baafna yaani ijoolleen nama lama ijoollee takka doolaara 200 kafaluu deema jechuudha. Akkasittiin kan waraanni yaa gaafasan yookaan gareen tiyya gaafasan gaafa ijoollee tan hidhamtu isaan dheessanii baanis ni jiranii isaan bilbileetii yaamee jira. Saniifuu ibsaa likkiin galcha karaa nagaatti deemiti manguddoonis didee aadaa ta'e jettis kan manguddummaa namni walitti araarama manguddoos didee duula kiyyaatti bobbaasee yookaan waraana kiyyaatti bobbaasee likkii isa galchee isa qabee fidee jechuun inni amma dheessa kana qabee fidee viidiyoo asitti iyyite san duratti isinii maruu ta'a. Warri komantii waan hin taane bareetan warri keessaan na bilbiltanii waan hin taane naan jettan ganaa manatti isin dhufuu ta'a. Ifa eeggadha. Akkasii ibsaatis viidiyoo ta'anii agarta jeeti yaada. Dirreen kana dirri kana abbaa qabsoo fedheefis isaanu dawwalanii osoo irratti hin dawwala jiru. Hello. Haa dhuftanii bakka tan geessan. Taaksiidha moo baasee fiddanii dhuftan? Taaksiidha. Taaksii gaatan fiddanii dhuftan tan daawwitiin si dukkanaa. Daawwitiin dukkanaan jirtu. Yalla akka gootan taaksii tan daawwitiin si gartee golgolootu waan ta'een san dhiisaa tan namni keessaan nama argu. Baasa gartee daawwitiin isaa dukkanaa tan namni keessaan nama nagaru. Baasa guddaa kan hunda fuudhutti wayyaa naafis ati qofti deemnaa ijoolleen hundi hojii deemnaa. Baasa guddaa laa kan wanta daawwitii namni keessaan nama nagarre gartee kan ifaan makiinaa wasitti fees keessaan nama nagarre baasa dukkana. Baasa muraayaan isaa daawwitiin isaa dukkanaa fidaa kota taaksii dhiisaa san. Taaksiin hundan fuutu gaa.
يلا يا دفع أما دفع هيا زين يا دفع بالته وانت قاعدة تنجرا جاز دي تنجرا ها خلاص أركنان بدا سنو دكنا سنو يلا يا بدا خلاص قديم بانيزي دفع قطة قديم بانيزي خلاص جاز دي تنجران جولتهم دولي جان تامدي يلا جاز دي تنجرا رفي خلاص بيت انجرا بي خلاص قبيت انجرا قفي دايسنس أنا قرارة تنقبا هيا نجي أنكوتا akkasii kabajamtoota fi daawwattoota keenya ijoolleen baasan afiddee dhufu jirti maaliif deemuuf deemaa ijoollee ibsaan hidhesaniin baasuu deema yookaan ijoollee ibsaa hidhe baase inni hoggusan goda isaa irra jiru laallatee seeta maaliif Asiyaan kophaa miidiyaa irraa lolti malee lafatti kophaan jiraattu waraana isii eeguu qabdi garee qabdi saniifuu ibsaa tokkochaa miti balii aadam Oromoon guutuun osoo dhuftee karaa nagaati yoo na dhufan malee abbaan fedha waan takka na godhus hin danda'u. kanaanin deema ibaadaayin haasawa waan taateef alhamdulillahi rabbi galanni haa ga'u fakkaata akkasaallee kanaan niin qacaachina fakkaata. Ibsaatuuf kajuuratti galgalan eegaa insha Allah rabbi jee naajuuti du'aayii godhaatii du'aati siniin na cinaa dhaabbadhaati wanni ilmi namaa waan rabbi nama goone ilmi namaa waan takka nama godhuu danda'u waraanni kan kee kanatti qopheessu suni wooma inni na godhuu laalaa galgala siifin dhufaati galgala wal deebinaati. Yoo ta'e hangaan viidiyoo gargalee seenee malee dhufutti hangaan viidiyoo biraatiif walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.